fakkaattu akka koo jirtu laata wallahi akka namaa bakka yaadun gaa jedhee hoggaa meeqa gola arabaa keessa dhaabadhee akka koo sinitti dhagaame jira laata akka koo sinitti jibbisiistee jirti laata addunyaan kun alhamdulillahi rabbil alamin akkuma ilma namaa dalagadhee bakka gaa jedhee gammadee karoorri koo eeraan karaatti na jalaa hafe bakka yaade gaa'ee jedhee akkuma nam tokko otoo hudduu duubatti hin deebiin dalagadhe gizee dalagadhe ka'immoo daqiiqaa keessatti waan dalagattan sana gizee dhabdan akka koo warri sinitti dhagaame jira laata akka koo kushina namaa keessatti cabdanii eeloftanii karoorri keessan hayyaaddan gizee milkooftanii jala keessa milkaas iddee milkootanitti gizee deebeessin jala karaatti hafuu wayin immoo argitanii gizee dhabdan warri sinitti dhagaame akka koo jirtu laata dhuguma wallahi bakkaan geenya akkuma namaa tokko biyyaa baa bakka namaa ga'uuf dalagan hojjetadhe daqiiqaa tokko keessatti gizee kaawoo gaa'eeraa dhama'ee dafqee milkaa'eera jedhee bakkan gammadeetti gizee karaatti na jalaafe baay'ee tokko natti dhagaa. Jirtu nagaa keessan miti nagaa kooti. Video kana gaa sagalee obboleettii keenyaa jalqaba irratti akka ageessanii abdiin qaba. Baay'ee garaa nama nyaata. Rakkoon ijoollee keenyaa waan dhumatu miti. Gochaan obboleettii kanarratti ta'e wanti adda ishee taasisu tokko jira jechuudha. Hamma dhumaatti video kana ilaalaadha. Waa baay'ee irraa barattu. Egaa yeroo baay'ee waan gaarii dhagahamuun miidiyaa kanarratti hin baay'atu waan jireenya namaa gaddisiisu malee jechuudha. Haa ta'u malee obboleettiin kun kan ani qaamaan beeku obboleettii dhiiga walirraa qabnudha. Haati koo fi haati ishee jechuudha ala obbola nama garaa tokko keessaa dhalatedha. Wanti obboleettii koo kanarratti raawwate waan addaati jechuudha. Waaqayyo haa galatu. Lubbuun ishee jira. Obboleettii kana jechuudha akkuma nama tokko nama gaa'ila qabu nama ijoollee qabu yeroo dheeraa biyyoota arabaa hojjechaa turte otoo gara biyya arabaan dhufiin dura nama maatiin ishee abbooliin ishee heerumsiifatanii akka nama tokkootitti abbaa manaa gaarii godhatte jiraatte ijoollee lama deessee ijoollee lamaan sana erga deessee booddee gara biyya arabaa dhufte jechuudha. Biyya arabaa kana dhuftee obboleettiin kun ijoollee ishee jajjabaatanii obboleettii ishee dhiifamaa ijoollee ishee barsiifachaa hojii ishee hojjetachaa jireenya ishee biyya keessaatti fooyyeffachaa qabeenya horachaa abbaa manaa ishee duukaa otuma jiraachaa jiranii wanta yaadamne tokkotu isaan mudate. Innis maali jennaani yeroo takka jechuudha dhugaa dubbachuuf shamarran biyya keessaa dhiirota qofaa miti. Amma yeroo baay'ee abaluurraa qarshii nyaatee jedhu dhiirota maqaa balleessu yeroo baay'ee garuu dhiirota qofaa miti. Shamarran biyya keessaallee jechuudha dhiironni biyya arabaati haadha manaa qabaachuusaa baranii akkasuma immoo kaadhimaa qabaachuusaa baranii dhiira biyya keessatti hirkatanii qabeenya sana karaa itti argatan karaa itti nama sanatti maxxananii qabeenya sana fudhatan barbaadu. Dubartoonni biyya keessaa of eegaa dhugaa waaqayyo namoonni akkas gootan isin hin baasu. Namuma isin jaallate isin fuudhu wayya malee qabeenyi nam tokko gaafa harka nama tokko jiru isin immoo jaalala fakkeessitanii akkasuma immoo ishee biyya ambaatii dafqitee hojjettu hamtuu gootanii nama sana kan keessan godhattanii ofitti fudhattanii yookaan immoo nama sana waan badaa jettanii jireenya namaan diigina. Waaqayyo irraa argattu gatii keessan jechuudha. Sababiin isaa namni waanuma facaasu hammata. Egaa maaltu mudate obboleettii koo kana beektu? Yeroo jalqabaa otoo gara qabeenya isaaniitti hin dhufini jidduu jara kanaa dubbiitu uumame. Dubbiinis maali? Namadha. Namni tokko dafqee ama'ee guddate maaliif jireenya nama tokko
balleessuuf namni maaf karaa barbaada? Maaliif uumaa isaan sodaatu? Dhugaadhame amma namni tokko erga ama'atee waggaa hedduu bakka rakkoo chaalenjii gurguddaa keessa darbee gaafa jireenya fooyya'aa jiraatu namni fayyima lafaa qe'ee itti hinaafa. Akkaataa itti fide nama sanatu beeka. Garuu namni maaliif jireenya namaa diiguuf rafeen bulu? Amma obboleettii koo kanaa waggaa hedduu biyya Arabaa hojjetaa turteetti. Abbaa manaan ishee bakka haadhaattis bakka abbaattis daa'imman ishee lamaan guddisaa ture, barsiifachaa ture. Har'a yoo xiqqaate inni tokko gara waggaa 17 inni tokko gara waggaa 15 dargaggeessa ta'anii jechuudha. Ijoollee nama barnoota gurguddaa irra jiru. Ijoollee daa'imaa miti. Waggaa hedduu wajjin turaniiru jechuudha gaa'ela isaanii keessa. Garuu obboleettiin kuni gaafa heerumte handaaqoluu kalamaa nama hin qabnedha abbaan manaa ishee. Walumaatiin hojjetanii guddachaa deemanii erga gara biyya Arabaa kana dhufte mana 3 ijaarte obboloota ko. Mana 3 jechuudha. Akka ammaa kana miti ka. Akka ammaa kana miti. Har'a obboleettiin keenya kuni waggaa hedduu lakkootetti. Akka ammaa kana gatiin manaallee iwaddanne yeroo sana jechuudha biyyuma keessatti magaaluma aanaa ishee keessatti mana babbareedaa akka sadarkaa yeroo sanaatitti ijaaraa turte. Maal jedhu isa isheen jireenya keenya fooyyeffanna jette yoo tokko xumuratte tokkotti darbitu haati manaa kee biyya Arabaatti waan heerumtee fi kanaaf galuu didde ka jedhani abbaa manaa isheetti jalaatii xaxan jechuudha jalqaba irratti. Yeroo kana gaafa xaxaan namaa haadha manaaf abbaa manaa gidduu warra fageenya irra taa'u sinuun beektu. Yeroo kana gaafa abbaa manaaf haadha manaa gidduu xaxaan seenuu nama fageenya irra jiru waan ta'eef wal shakkuun dhufachuu mala. Akkasuma immoo dubartoota tokko jechuudha akka silmii kan qaama dhiirotaa keessa seentanii dhiiga xuuxxan waaqayyo siniifaa dhiisu malee jechuudha of eeggadhaa jireenya namaaf. Sababiin isaa maaliifi qabeenya ishee sana ilaalanii jijjiirama maatii sana ilaalanii akka abbaan manaa sun fuudhu namoonni jechuudha baay'een nama sanaaf karaa banu turan. Shamarroota hedduu itti abaabbalu turan. Garuu namni sun hin fuune. Haa ta'uyyuu malee lolli guddaan obboleettii koof abbaa manaa ishee gidduuratti kan uumamuu ka'ee achumaan jireenyi isaanii gargar diigame. Abbaan manaa aariirraa kan ka'u mana kana hunda gurgure jechuudha. Sinii galee mana kana hunda gurgure. Egaa yeroo ammaa hin beektu manni yoo lafa qabatee hin taa'a malee wanti qannasu hin jiru. Garuu birriin miiliyoonni yoo harka kee keessa jiraate karaa yaatee badduun beektu. Sinii galee yeroo kana namni kun birrii kana deemsa keessa hinuma harka duwwaa ta'e. Siniif agalu. Obboleettiin koo kunis nama kanarraa adda baatee jireenya mataa ishee amma jiraachaa jirti. Waaqayyoof galanni haa ta'u. Sinii galee miti jireenya mataa ishee tokko jettee eegalteetti. Kana obboleettiin kun akka sagalee ishee ageessanittis akka yaada koo ageessanitti maal isiniin jechuu barbaadeeni yeroo tokko jechuudha dhiironni haadha caalaa ijoollee isaanii guddifatan jiru. Sinii galee miti dhiironni haadha caalaa jechuudha ijoollee isaanii yeroo shamarroonni biyya Arabaa dhufan kan guddifatan jiru. Garuu kan jireenya diigu shamarroota warra ollaa, shamarroota warra hiriyyaa yeroo dhiirota qofaatti akkas argatan jechuudha oduudhaan jala galuudhaan qabeenya sana saamuudhaan dhiiran beektu miira. Sinii galee miti yeroo kana kan jireenya diigu tokko otoo abbaan mana sanaa itti yaadiin otoo isheerraa adda bahuuf fedhiin qabaatiin haalan beekamneen haalan yaadamneen jireenya namaa kan diigan jiru namoonni tokko waaqayyo isaaniif haa dhiisu. Kanaaf warri abbaa manaa qabdan abbaa manaa keessan gurfadhaa. Amma isa karaa boolee ufee nama qarshiirraa fudhate isa karaa feesbuukii ufee nama zanee kaadiin jedhu ani isa kumaatama isaa dhagaa ooltu. Ani amma warra obboloota gaa'ela qabu, warra abbaa manaa gaarii qabu. Baay'ee isaanii amma hiriyoota koo nan beekan. Abbaan manaa isaanii akkamitti akka daa'ima guddisaa jiru. Viidiyoo isaa, suuraa isaa hedduu of biraan qaba. Ijoollee natti iyyaatan akkatti abbaan manaa isaanii daa'ima isaanii barnoota geessu akkatti abbaan manaa isaanii daa'ima isaanii
taphachiisu jechuudha. Yeroo kana abbaa manaa gaariin hinuma jira. Garuu kan jireenya diddiiganii abbaa manaa gaarummaa isaa arganii shamarroonni tokko tokko jiru. Warra akkasii kuni jechuudha gabaabumatti kanuma Waaqayyo isinii kaa'ee akkuma hiriyaa keessanii ilaaladhaa harma boru wajjin hojjettanii bultanii harma boru itti dafqitanii gaafa milkootan itti gammaddanitti heerumaa malee isa qophaa'ee kanatti isa tokko biyya arabaatti gubattee uftee abbaa manaa nama jalaa fudhachuuf karaan banatiin hin barbaaddatiin cubbuudha. Cubbuudha dhugaa cubbuudha of eeggadhaa. Kanaafi obboleettiin koo kun ammas taanaan hin jirti hin hojjetatti garuu abbaan manaa ishee hagarraallee hin fuune. Maaliif qabeenya sana hundarraa fixxe oduun biyyi ollaan akkati gaafa qabduun ta'u erga qabeenyi suni harkaa dhume sinii galee miti namichi ofii isaayyuu jechuudha ofii isaayyuu gaabbee jira sinii galee kanaafi gaafa qabeenya qabdu gaafa isheen biyya arabaa teessee gadi sitti ergitu obboleessa koo boru hin dhumu sittiin fakkaatiin hin dhuma karaan beekamne. Keessumaa dhugaa Waaqayyooti namni horii namaatiin guddate yeroof guddata yeroof jijjiirama malee hamma dhumaatti hin dhaabbatu. Akkuma namni cubbuu hojjete mootummaa Waaqayyoo galuuf yoo dhaqe karaa darbaan arganne akkasuma jechuudha dhugaa. Kanaaf of eeggadhaan isiniin jedha Waaqayyoo warra abbaa manaa gaarii qabdanii hanga dhumaatti isiniif haa dhaabu warra hin qabneef immoo Waaqayyo isiniif haa laatu. Akkasuma immoo abbaa manaa keessanii gorfadhaa yaada namaa akkam fudhanne akkasuma immoo hiriyaa ollaatis haa taatu iddoo biraayyuu haa taatu hojjettuu mana keessaniyyuu haa taatu akka isheen akka garaatti beektu miti amma fakkeenyaaf namni tokko amanamummaatiin walitti siqee gaafa icciitii abbaa manaa kee gidduu baru garan taanetti yaada jijjiiruu amala jijjiiruu tigeessuu danda'a. Kanaaf gabaabumatti jechuudha abbaan manaa kee inni biyya keessa icciitii si gidduu jiru qabeenya isaa fi si gidduu jiru yeroo ati maallaqa ergitu boru maallaqa gootanii isa kana namootatti himuu akka inni hin dandeenye orkuudha bakka. Yeroo takka namoonni tokko jechuudha haati manaa kee birrii yoo si ergite maas goota haadha manaa kee wajjin maal godhachuuf karoorfattanii jirtu haadha manaa kee ishee achi jirtu wajjin maal bitachuu yaaddu jedhanii ufanii dubbii afaan keessaa fudhachuu barbaadu namoonni baay'een akkasa jaallatee fi akkasatti gammadee fi tokkotti icciitii jaraa baruudhaaf namoonni karaa barbaaddatu. Kun immoo deemsa keessa gaafa icciitii kee hundi ollaan firri namni biyyi baru jechuudha umnisaa diigitii ta'a. Kanaaf icciitii keessan gabaabumatti namatti ni miina. Yaadni koo kana fakkaata like share gochuudhaan viidiyoo koo kana gadhummaatti dhaggeeffadhaa. Warri abbaa manaa nama fudhattan of eeggadhaa dhugaa.